Okay. Arra waa'ee conversation haasawa akkamitti akka start goonee haasoo akka dandeenyu arraan tana paartii waan jennee isiniif eegaluudhaaf dhiyaanneeti jirra. Hayyee namoonni fayyadamuu dandeessan barbaadan Engiliffa dubbachuu irratti irra fayyadamaa isin jenna. Fakkeenya conversation 1 wakiin haasaa jalqaba irratti how are you? I am fine. What is your name? My name is Ali. How old are you? I am 15 years old. This is what first conversations. You can use. How are you? I am fine, thanks to Allah. What is your name? My name is. You can use your name the place of Ali. Okay? You can use your name the place of Ali. Okay? How old are you? I am 15 years old. So this. As keessatti namni dursa yeroo wal arku yeroo wal baru dura maal jedha? How are you? Akkam fagee akkam nagaya? I am fine. Nagaya fayyada. What is your name? Maqaan kee eenyu? My name is Ali. Maqaan kiyya Ali. Maqaan kee yoo Muhammad katoo taate maqaan koo my name is Muhammad jetta jechuudha. How old are you? Umriin kee meeqa? Yoo jedhee si gaafate I am 15 years old jedhee deebisee jira inni. Ati ammoo umriin kee amata 15 yookiin 20 yoo ta'e I am 20 years old jettan yoo amata 20 kataatu taate jechuudha. Akkasuma secondly or him conversation 2 irratti where were you born? I was born in Awadai. When were you born? I was born in 1998. With whom do you live? I live with my parents. Haasawa isa lammaffaa kanarratti where were you born yoo siin jedhe amma maal jedhee gaafate asitti where were you born eessa dhalatte jedheen gaafanni akkas jedhu maal jedhee deebiseef I was born in Awadai ittiin dhaladhee jedheen when were you born when and where have different meaning where jechuun eessa ta'uudha agarsiisa when jechuun yoom akka ta'e yoom dhalatte jedhamanni when were you born yoom dhalatte I was born in 1998. Ani bara 1998 dhaladhee ture. With whom do you live? With whom do you live? Eenyu waliin jiraattaa jeen? I live with my parents. Ani maatii koo waliinin jiraadha. I live with my parents. Jedhee deebiseef jechuudha. So namni tokko yoo kana jeesi gaafate where were you born? Yoo siin jedhe I was born in Haramaya. I was born in Dreddawa. I was born in Harar. Jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Bakka iddootti dhalatte san agarsiisuu dandeessa jechuudha. When were you born? Yoom dhalatte yoo kan siin jeesi gaafatu taate barri ati dhalatte bara 2002 yoo ta'e I was born in 2002 jettaan jechuudha. I was born in 2002 jettee deebisuu dandeessa. With whom do you live? Eenyu wajjin jiraatta yoo siin jedhe fakkeenyaaf ati namni ati wajjin jiraachuu jirtu suni yoo nii fi obboleessa kee ta'e I live with my brothers jettee deebistaa jechuudha. I live with my brothers. Yoo nii fi obboleettii ta'e wajjin kan jiraachaa jirtu taate immoo I live with my sisters jettee deebistaa jechuudha. Conversation is sadaffaarratti itti fufee yoo si gaafate what is your nationality yoo siin jedhe what is your nationality inni maal jedhee deebiseef namni kuni my nationality is Ethiopian. Look, which grade are you? I am grade 6. Which subject do you like? I like English. Jedheen jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko haasawa ta'uu waliin haasoo jirtanii what is your nationality? Lammummaan kee maali? Yoo jedhe lammummaan kee maali? Lammii Itoophiyaati. What is your nationality? Lammiin kee maali? Lammiin kee maali? Yoo siin jedhe lammiin koo Itoophiyaadha. My nationality lammiin koo is Ethiopian. Itoophiyaadha. Lammiin koo lammii Itoophiyaati. Which grade are you? Kutaa kam barattaa jedhee yeroo ni gaafatu I am grade 6 jedheen inni kutaa 6 baradhaa. You can use if you are grade 7 you may say to him I am grade 7 student. I am grade 10 student. I am grade 11 student. I am grade 9 student. Which subject do you like? Gosa barnoota kam jaalatta? Yoo siin jedhe I like all languages. I like Amharic. I like English. I like Quran. I like Hadith.
I like every learning education. Gosa barnoota baratamu hundaa'u nin jaaladha jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Itti fufee conversation for life. Where do you grow up? Eessa guddatte? Where do you grow up? Eessa guddatte? I grow up in Harar City. Magaalaa Harar City guddadhe. I grow up in Harar City. What is the name of your school? Maqaan mana barnoota keetii maal jedhama? What is the name of your school? Our school name is Markazu Diyaul Islam Elementary School. Maqaan mana barnoota keenya Markazu Diyaul Islam jedhama. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Markazu Diyaul Islam jedhama. Jettee deebisuu dandeessa jechuudha. So where do you grow up? Eessatti guddatte? I grow up in Harar City. Ani magaalaa Hararitti guddadhe. What is the name of your school? Maqaan mana barnoota keessanii maali? Our school name maqaan mana barnoota keenya Markazu Diyaul Islam Elementary School. Maqaan mana barnoota keenya mana barnoota elementary sadarkaa tokkoffaa Markazu Diyaul Islam. Are you new student? Ati barataa haaraa? Yes, I am a new student. I am barataa haaraa. What do you want to learn? So maal barachuu feetaa jedheen. What do you want to learn? Maal barachuu feeta? I want to learn English because I am not good at it. Ani barnoota Ingiliffaatiin barachuu barbaadaa jedheen. Sababni isaas barnoota Ingiliffaatiin hedduu takka I am not good at it. Isaan hedduu takka fluent hin taane yookiin gaarii miti hedduu cimaa miti jechuu barbaadeetiin. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Obboleewwanii fi obboleewwan dhiiraatii fi obboleewwan shamarranii dhalaadhaa meeqa qabdaa jedheen. How many brothers obboleewwan dhiiraa meeqaa fi sisters do you have qabdaa jennaan. I have 2 brothers and 4 sisters again. I have 2 brothers and 4 sisters. Obboleewwan dhiiraa lamaa fi obboleewwan shamarranii afurin qabaa jedheen. So you can use as a plate of this if you have 1 brothers and 2 sisters. Here you may use I have 2 brothers and or I have 1 brothers and 2 sisters. If you have only 1 brothers and 1 sisters, you may say I have 1 brothers and 2 sisters. Okay. Baay'ina obboleewwan ati qabduutii fi baay'ina obboleettii qabduu irratti dhaabbattee jirtan jechuudha. So is your father alive or dead? Look, is your father alive or dead? Abbaan kee lubbuudhaan ni jira jedheen moo ni du'e? Is your father alive or dead? Abbaan kee ni jira moo du'e? Ni jira moo ni du'e? My father is alive. Alakki abbaan kee ni jira jechuudha. My father is alive. Conversation sabalai irratti jechuudha wanni conversation torbaffaarratti namni kun itti fufee kan si gaafatu yoo ta'e, does your elder sister have a job? Look, does your elder sister have a job? Yes, our eldest sister has a job and she is a secretary. What does she do in the office? She types the letters. Okay. Does your elder sister have a job? Obboleettiin ta'e ishiin guddoon hojii ni qabdii jedheen. Yes, ni qabdi. Our eldest sister has a job and she is secretary. Hojii ni qabdi. Hojiin isiin qabdulleen hojii secretary barreessituudha jechuudha. What does she do in the office? Biiroodhaatti mee maali? Hojiin isii biiroodhaatti maali jennaan? Hojii maaliitu hojjetti biiroodhaa jennaan? She types the letters. Isiin barreessituudha jechuudha. She types the letters. Isiin barreessituudha. So today our lessons about conversations, how we can speak, speak with anyone's. Once you can use this method, these conversations. Inshallah, until the next topics. Good times. Okay, good times. You have. I will wish you to a good have a good times. Okay, have a good times. So thank you for listening and watching us. Inshallah, we'll see for the next times. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jajjabadha, fayyadama, like godhu, share godhu, subscribe godhu, hin dagatina isinin jenna.
jajjabaadhaa galatoomaa horaa buraa deebanaa.